Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota maatii biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'ansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduutti yeroo dabru oduu jalqabaatiin Komishiiniin marii biyyoolessaa jedhamuun waamamu barri hojii isaa dheereffamuun dhagahamee jira. Komishiiniin kun paartilee garaagaraatii fi dhaabbilee mirga namummaa garaagaraa biratti komiin hedduun irratti ka'aa kan ture yoo ta'u barri hojii isaa xumurame amma immoo waggaa tokkoon dheereffameefii jira. Oduun itti aanu opereeshiniin waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irratti biyyoota lamaan Itoophiyaa fi biyya ollaatiin waloodhaan baname 100% fashaluun dhagahamee jira. Kun immoo rifaatu guddaa akka uume fi kasaaraa guddaa akka dhaqqabsiises odeeffannoon nu ga'e mirkaneessee jira. Dabalata isaa qaba. Oduun injifannootiin kibba giddugala kibba baha lixa guutuu Oromiyaa keessatti har'a injifannoon hedduun haala baay'ee nama dinqisiisuun galmaa'ee jira. Magaalonni to'atamanii jiru. Isiniin kenna waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa wajjin taasiseen injifannoo gurguddaa bakkoota hedduutti argatee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Oduun inni biraa Eertiraan Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatuuf qophii taasisaa jirti jechuudhaan qaamonni garaagaraa ibsaa kan jiran yoo ta'u Itoophiyaan immoo haleellaan irratti raawwatu hedduu jechuudhaan himataa jirti. Guutuu oduu kanniinitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Komishiinii marii biyyoolessaa jedhamuun waamamu barri hojii isaa dheereffamuun dhagahamee jira. Komishiiniin kun paartilee fi dhaabbilee mirga namoomaa hedduu biratti qeeqamaa ture. Haalli itti qeeqamaa tures iftoomina hin qabu, ergamtuu mootummaati yookaan mootummaaf hojjeta jechuudhaan qaamoleen garaagaraa amantii akka irraa hin qabne ibsaa turan. Akkasumattuu yeroo hojii isaa xumuratee ture. Amma immoo manni marii bakka bu'oota uummataa walga'ii ariifachiisaa tokkoffaa bara hojii isaa waggaa afuraffaa har'a gurraandhala 18 2025 gaggeesseen bara hojii komishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaa jedhame kana waggaa tokkoon dheeressee jira. Oduun itti aanu naannoo Amaaraatti barsiisonni 13 ukkaanfamuun dhagahamee jira. Naannoo Amaaraa godina Goojjam kaaba aanaa Gonjii Qolaalatti barsiisonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Koree barsiisonni 13 roobii darbe jechuun gurraandhala 5 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamota hidhataniin ukkaanfamanii fudhatamuun dhagahamee jira. Odeeffannoon itti aanu Hilton magaalaa Adaamaa fi magaalaa Dirree Dawaatti hoteelota lama banuuf waliigaltee mallatteessuun dhagahamee jira. Dhaabbanni hoteelota idila addunyaa Hilton magaalaa Adaamaa fi magaalaa Dirree Dawaa keessatti hoteela ammayyaa banuuf dhaabbata hoteela fi biizinasii Biraaytan waliin waliigaltee mallatteessuu beeksisee jira. Waliigaltichi magaalota lamaan keessatti hoteela maqaa idila addunyaa qaban kan jalqabaa akka banan kan ibsan yoo ta'u waggoota dhufan keessatti guutuu biyyattii keessatti hoteelota 8 kan banan akka ta'anis beeksisanii jiru. Abbaa qabeenyaa dhalataa Oromoo kan ta'an obbo Yaadataa Bakrii hundeessaa dhaabbata hoteelotaa fi biizinasii Biraaytan yoo ta'an Hilton waliin ta'uudhaan magaalota guddachaa jiran Adaamaa fi Dirree Dawaatti gama hoteelan maqaa idila addunyaa haaraa fiduuf hojjechuu keenyatti gammanneerra jedhanii jiru. Oromoon immoo dhaabbata kana cinaa dhaabbatuudhaan cimsuu waan danda'ameen gargaaruu hamilee kennuun isinirraa akka eeggamus qaamonni garaagaraa yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu kun oduu injifannoo baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Opereeshiniin PP fi Keeniyaan waloodhaan waraana bilisummaa Oromoo kibbaa irratti banan 100% fashalee kasaaraa guddaa galmeessuun dhagahamee jira. Biyyi ollaa opereeshinii kanatti seentees abdii kutatuun dhagamee jira. Itoophiyaa fi biyyi ollaa Keeniyaan guyyaa 19 dura humna guddaa lafoo fi qilleensarraan maqaa opereeshinii Maal Jaangil